Wanta tiboo kennan namaaf oofne. Imbarsiista siin jedhee imbarsiista. Kana booda sababa tokko hin barbaadu. Wal arguu keenyatti gammadaa miti. Yoo isatti toluu baate hiriyoota kee hundumaan adda jittaa? Si arginaan garuu carraan jiraachuun keessiif dhumate. Humna kee kaballaa tokko hin darbine kanaan olii na caafne. Iyya akkasitti na hordofi. Maaliif? Jiituu gidduu ajjettee. Gadi dhaabbatu. Si barhireetti nama isheen barbaaddu taatee argamuudhaaf akkasumas akka isheen gumiirraa fagaattuuf qo'achuun qaba dubbisuun qaba jedhee kan odeessaati. Obboleessa koos yoo ta'e utuu itti tuffattu kun warraa jijjiirraa jira. Dubbadhaa kan maaltu sin cufa? Jiituun nama yartuu taate. Kanaaf yeroo darbe sababa malee na rukuchuu danda'a jettee kan na gaafatte kanaaf ture. Jiituu dagachuudhaaf murteesseera. Wanti guddaan si injifachuu gooti. Amma kana odeessitu nama filmaan kee kana si rukuti. Rukutu tuftee? Sarboota hongee amma bakkeetti siif ba'uuf jedha. Kana manna oduu wayya. Baatamanii deemuun immoo akkam nutti tola maali? Maal irra moo yeroodhaan galtee raftee?